هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما حركة فونك بجمتوتا في جالة تمتوتا المان أورمودا سلامتان تيا كان جال الله كنك بجادا بك جرسين سناغا سوكا مناغا فيادا جرتو الحمد لله ناغا إيقا باقا جراتن يرو كنا سنگه هران تنا غافي غبابو سكان غافتمي ديبسول فيچودا غافي چني ماس نفكاته نمو توكتون پروفائلی فیسبوک کenya fakkeenya suuraa biraa ta'e yookiin immoo suuraa keenya ta'e fakkeenyaaf mee suuraa makeenyaaf fudhannu fakkeenyaaf suuraa keenya guutuu kan dhaabbachaa yeroo kaane piroofaayilii Facebook keenya irra godhanne yeroo jenne nu jalaa citaa maaliif guututti piroofaayilii irra nuuf hin teenye piroofaayilii Facebook keenya irra maaliif guututti nuuf hin hidhamne jettanii na gaafatu jechuudha. Dhugaadha Facebook keessan aadirraan yeroo galtanii piroofaayilii ni godhanne yoo jettan jechuudha Facebook keessan irratti suuraa guutuu hidhachuu hin dandeessan jechuudha. Irraan ni cita jechuudha. Laazima cita. Kanaaf suuraa guutuu akka itti hidhachuu dandeessan jechuudha. Osoo waa tokko irraa hin cinne jechuudha. Osoo waa tokko fakkeenyaaf suuraa dhaabbachaa ta'e kanuma dhaabbachaa san guututti piroofaayilii Facebook keessanii godhachuudhaaf Facebook keessan galuu osoo hin tahin intarneeta keessan yookiin immoo Google Chrome keessan galtanii suuraa keessan guutuu san hidhachuu dandeessu jechuudha. Haalli itti guututti hidhachuu dandeessan Facebook keessan ishiismu intarneeta keessan ni galchu jechuudha. Mee fakkeenya intarneeta keessan sin argisiisu. Intarneeta keessan irratti kilik gootu. Achi booda sanduuqa kana keessatti jechuudha. Sanduuqa kana keessatti Facebook jettanii barreessitu jechuudha. Yeroo haala kanaan Facebook jettanii barreessitan kan awwaalaa kana jechuudha. Asirratti ni dhufu kana Facebook kan jettuna kilik itti gootu jechuudha. Achi booda kiyyammoo anan Facebook intarneeta keessan galee beekuuf akkasinaaf fidee keessan garuu haala kanaan isiniif jechuudha. Yeroo haala kanaan isiniif fide email or phone bakka jiru kanarratti emailii keessan guutuu password bakka jirutti passwordii keessan guutuu achi booda looginii kilik itti gootu Facebook keessan isiniif galaa jechuudha intarneeta keessan. Fakkeenyaaf kiyya haseennu fakkeenyaaf haala kanaan intarneeta keessan yeroo Facebook keessan galtan jechuudha piroofaayilii keessan gubbaa dhabdu jechuudha. Achi booda maqaa Facebook keessan irratti kilik gootu jechuudha. Achi booda jechuudha fakkii kaameraa kan argitu jedhamu abdii qabaa irratti kilik gootu jechuudha. Achi booda jechuudha upload any photo kan jedhamu jechuudha isarratti kilik gootu. Achi booda haala kanaan filadhaa isin jaa garalii keessan ni galtu jechuudha. Achi booda suuraa godhachuu feetan jechuudha. Fakkeenyaaf suuraa godhachuu feetan jechuudha. Suuraa dhaabbachaa ta'e, suuraa feetan ta'e jechuudha. Suuraa guututti akka isiniif ta'u feetan kana keessa jedhee suuraa isintu beekaa ni filattu. Fakkeenyaaf amma kiyyuu kanaa filadhu. Irratti kilik ni gootu. Achi booda yeroo haala kanaan isiniif ta'e haala kanaan guututti isiniif ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf kan dhaabbachaa illee yoo ta'e guututti ta'a jechuudha. Waa tokko illee hin citu. Seetes profile picture kan jedhamu irratti kilik gootu jechuudha. Achi booda haala kanaan uploadii ta'uu eegala. Haala kanaan osoo waa tokko irraa hin kunne piroofaayilii Facebook irra nuuf ta'a jechuudha. Isiniif galee amma kunoo piroofaayilii hidhamee jira jechuudha. Haala kanaan suuraa keessan osoo hin kutin jechuudha. Osoo waa tokko illee irraa isin jalaa hin citin haala kanaan piroofaayilii keessan godhachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf galatoomaa naaf jiraadhaa. Waraabulaa viidiyootti sheerii walii godhuu hin dagatinaadha. Akkasuma Facebook koo filooyi godhuu hin dagatinaa jechuudha. Barumsa baay'ee irraa argattu jeen. Hojii qabaa hundaaf galatoomaa jiraadhaa. Baay'ee ilmaan Oromootti viidiyootti sheerii godhuu hin dagatinaa.